waa tokko hin jedhin hammam akka gammachuu guddaa qabu asitti na waamuu keessanii fi seminaarii kanaan dura ta'e irratti immoo waan dubbatame waan hin beeknee fi waan hin dubbadhu keessatti keessa hin deddeebi'e hin barbaadamtu ga'iinsa qabdu waan dubbattan qabdu waan jettan qabdu jettanii nu kabajanii nu waamuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha kan isaatitti fufaa garuu idduma tokkoon waan nu waamtaniif galata guddaa qabdu jechuudhaan barbaade baay'ee keessan kanas keessa jirtanii wajjin wal beekna iddoo tokkorraatii cimne keessumaatii lubatas garaa waan umrii hundumaa kana keessatti waldaa kiristaanaafis haa ta'u mirga namoomaafis afaan oromootiifis gumaacha isin gootan rabbiin lakkaa uummanni oromoo isin lakkaa lafa isin jirtanitti dhufuu gooteef hedduudhaan galatoomaa warra wal beeknu hunduma keessaniis akkam jirtu jedheetin maqaa waaqayyootiin nagaa isiniin jechuu barbaada. Lammata yeroon dubbadhu eessa dhaabbadhe kan dubbadhu himuudhaan barbaade utuun ittiin fufini maa eessa dhaabbatee dubbataadha dubbiini qabxii lama achi jalatti qaba tokkoffaa yookis keessa dhaabbatee namni tokko yoo waldaa ta'e waldaa sana keessa dhaabbatee waldaa sana keessaatiitii gara alaatti dubbata keessa jiraateeti dubbata lafti inni ijaajjuu keessa malee alaatii akka nama halagaa gara keessaatti ilaalee waan ta'aa jiru hubachuudhaatiif toora utuu hin ta'in keessuma dhaabbannee waanuma keessatti guddannee waanuma keessatti nama taane keessatti of barre keessa dhaabbadhee tan dubbadhaa jechuudha lafti nan ijaajjuu keessa malee ala dhaabbadheen achii as gara keessatti dubbadha jechuudhaan miti kana lafa kaa'achuudhaan barbaade jalqaba. Itti aansee egaa kun maaliif barbaachisa yoo jettanii wal hubannaa dhabuun jiraachuudhaatiif hin mala. Kana keessatti luba tasgaraadhaa fi luba Dr. Tasgaraa fi hiriyaa kataan luba guddinaanii akkanani bar tokko waa'ee isaanii barreessuudhaa fi yeroon qorataa ture argetti namoonni itti siiqanii jiran illee namoonni luba guddinaatti siiqanii waggaa dheeraa wajjin dabarsanii wajjin jiraatanii wajjin nyaatanii wajjin kadhatanii wajjin lallabanii wajjin hojii waaqaa meeqaa hojjetan illee waan hin hubanne tokkotu jira ture waa'ee isaanii. Gardi deeki yeroo nama waa tokko barreessee guddinaanii controversialidha, politicianidha, nationalistidha waan akkasii yeroo jedhu nama akka kanatti siiqetu akkamitti hubatuu dadhabe ka jedhuun ilaalaa yeroon ture waanan argedha. Luba guddinaan waa'ee mootummaa hin dubbatu turanii, waa'ee siyaasaa hin dubbatu turanii, waa'ee sabaa hin dubbatu turanii garuu lafti isaan dhaabbatan lafa warri siyaasaa dhaabbatanii akka siyaasaa akka nama siyaasaatti dubbatu osoo hin ta'in yookiis immoo akka nama sabboonaa tokko ta'aniiti sabboonummaa irratti dubbatu osoo hin ta'in waan prophetic tradition jedhan kana keessatti dhaabbatanii namoota isaan dura turan gatiittii isaanii irra dhaabbataniiti dubbatu turan. Hamma ani argetti kan itti aanu Reinhold Niebuhr ture. Reinhold Niebuhr dura Martin Luther faatu ture. Martin Luther dura St. Augustine faa isaan dura immoo Phaawulos faa dura Yesus Kiristoos mataa isaa isa dura immoo Daawit faatu ture. Maal godhu jarri kuni one is a great prophetic tradition jedhan keessatti dhugaadha mootummaatti speaking truth to power. Dhugaadhatti himu. Gaafa isaan dogoggoran dhugaatti himanii karaatti akka deebi'an godhu jechuudha. Dhugaa himu achi keessa dhaabbatanii dubbatu turan malee luba guddinaan dhugaa dubbachuu dhaabatuun malee lafti isaan ijaajjan lafti isaan dhaabbatan suni lafuma dhugaa baran sana keessa dhugaa sanarra dhaabbataniiti dhugaa warra dhugaarraati goretti garoo aangoo qabutti himu turan malee ofii isaanii nama siyaasaa ta'anii bakka siyaasaa dhaabbatan osoo hin ta'in achirratti dhugaa himuudhaaf kan isaan dhaabbatan waan ta'eef keessa dhaabbadhee dubbadhachuudhaaf inni jedhee lammata immoo kan asittis miti iddoo kan biraattis waa'ee mirga namoomaa hin dubbanna. Waa'ee mirga namoomaa yeroo dubbannu anaaf akka namoonni kan biraa jedhan kanaa warroota keenyatu nutti kenne kanaa akaakayyuu akaakilee keenya nutti dabarse waa'ee mirga saba Oromoo dubbachuudhaaf ka jedhan akka sanatti miti anaaf abbaadhuma na dhalchetu natti himu. Abbaadhuma na dhalchetu achi keessatti arguun barbaada. Qabsoo kana keessatti arguun barbaada waan naan jedheedhaaf malee akka itti
waan amaanaa nutti kenneetiif malee waa kan biraadhaatiif miti. Lafti nu dhaabbannu kanadha. Harkaa fuune warroota keenya keessaa warruma wangeela kana keessa dhaabbatan irraatiiti mirga namaatiif dubbachuun, mirga namoomaatiif dubbachuun, kan dadhabaniif, kan darbatamaniif, kan hiyyoomaniif dubbachuun barbaachisaa ta'uusaa waan nu barsiisaniif. Kanarraatiin ka'a jechuudhaaf hin jedhe. Sadaffaa afaan ittiin dubbannu kana hammam akka hundi keessanuu taanaan akka luba tasgaraas hammam akka isaan itti dadhaban afaan kana qulqulleessuudhaaf qulqullinaan akka inni dubbatamuuf hammam dadhabanii isaan duras namoota baay'eetu keessa ture. Ammayyuu gaafii utuun qulqulleessin yeroo itti dubbannu jira. Kanaaf hin jalqaba amma waa'ee sabdaneessummaa jedhu kanarratti sabdaneessummaa jechuun saba kanatu sichi hin daneessama akka jechuu waan fakkaatu utuu sabdanuu jechuun utuu jiru. Akka fakkeenyaaf xiyyitii jedhu amma fakkeenyaaf xiyyitiidhaan rasaasa jedhu. Xiyyitiin xiyyarraa dhufe xiyyittiidha jechuudha afaan Oromooti. Isa dhiifnee raawwanneeti garuu xiyyittiin utuu lafa jiru rasaasa jennee afaan Arabaataa irraatii fidannee jechuudha. Akkas akka hin taanee fi yeroo waa'een afaan wangeeluma kana keessattuu barbaachisaa waan ta'eef qulqulleeffachuun barbaachisaadha kan jedhu irratti ani gara caalaa sabdanuun jedha. Waa'ee federalizimii demokraasiidhaa fi sabdaneessummaan kuni federalizimii Itoophiyaa keessa jiru wajjin waan walitti qabatee fi federaalummaa sabdanuutu jiraadhaaf malee saba kanatu daneessamaa deemaadhaaf miti jechuudha. Sabdanuudhaan jedhaa jechuudhaaf hin jedhe isheedhaan xinnoo qulqulleeffachuu barbaade. Yoo akkas ta'e sabdanuu yookiis sabdanummaa akkasitti yoo itti deemne bareedaadha jechuufin kana akka qabxiidhuma jalqabaatti kaafadhe. Itti aansee waa'ee egaa mata dureen nuu kenname demokraasiidhaa fi sabdaneessummaadhaa demokraasii sabdanummaadhaa fi waldaa kiristaanaa jedha. Silumaayyuu immoo akka kan keenya muuxannoo waldaan kiristaanaa yookiis waldaan makkaana Yesuus qabdu duwwaa osoo hin taane addunyaadhuma irratti waldaan kiristaanaa yaada kana lamaan irratti yaada maal qabdi kan jedhu lafa kaawachuu barbaade jalqaba utuu waa'ee kan keenyaan dubbatin. Warra yeroo lafa hojii oollu waa'ee walitti dhufeenyi jira yookiis hin jiru kan jedhu amantii Protestaantiitii fi waa'ee democratization gidduu jira kan jedhu barreeffama baay'eetu jira. Literaaturii guddaatu jira. Jira moo hin jiru kana irratti kan jedhu keessatti yeroo dheeraa erga irratti qoratameetii booda amantiin Protestaantii demokraasii bal'isuudhaaf, demokraasii fudhachuudhaaf hundee cimaa akka inni ta'u, hundee cimaa akka inni lafa kaa'uudhaaf kan irratti walii galamee jiru jechuudha. Amma warra qoratan keessaatii yeroo ilaallu maaliif kana ta'a amantiin Protestaantummaa aadaa siyaasaa adda addaa ethos, Protestant ethos waan jedhan kana aadaa demokraasii kan tumsu aadaadha uumaa jedhu fakkeenyaa fi qeentummaadha uumaa jechuun individualism jedhan kana qeentummaadha jenne qeentummaa namni qeentummaa kanaan nama of duwwaa beekee socho'u waan godhu sin beeka akka itti deemu sin beeka waan balleessuufis itti gaafatamu fudhataa adeemaa jechuudha. Kun demokraasii keessatti waa'een barbaachisaadha. Wal danda'uun yaadi adda addaa akka inni jiru beekamee garaagarummaan adda addaa nama uummata keessa akka jiru beekamee wal danda'uun akka inni jiraatu aadaa akkasiiti amantiin warra wangeelaa akkasittan fudhadhaa amantii warra wangeelaa waan akkasii irratti wal danda'uudhaati tumsa. Kun immoo demokraasiidhaaf barbaachisaadha jedhu warri irratti qoratan kuni. Lammaffaa yaada adda addaa akka inni jiru burqisiisa. Yaada adda addaa burqisiisa akka inni wal danda'u maaliif kuni amantiin warra wangeelaa kan inni namatti himu waaqarratti hin ka'in malee yaada hundumaayyuu fudhachuudhaatiif hin danda'a. Waaqarratti duwwaa kan ka'etu hin fudhatamu malee yaada burqisiisuun jireenya namaa gurguddisuudhaatiif, fooyyessuudhaatiif, dagaagsuudhaaf yaada burqisiisuun bilisa namni. Kana gochuudhaaf bilisa ta'uu isaatii barsiisa. Bilisadhaa kan si dhorku hin jiru waaqa keetiif si gidduu humni si dhorkuudha danda'u
hin jiraatu waan jedhuu fi hundee demokraasii ta'uudhaaf hin danda'a jedhu barnoota babal'isaa. Barnoota babal'isuun ija namarraati bana. Ija namarraati yoo bane immoo hacuuccaa fudhachuudhaatiif namni akka inni didu. Harka waaqaatiin namni bahee bilisa ta'uusaa waan beekuuf hacuuccaa hin fudhatu. Dirree hirmaannaa uummataa public sphere wanta jedhan kana waan uumuuf amantiin warra wangeelaa yookiis pirootestaantii malaammaltummaa waan hanqisuuf amantii namni qabu hojii hojjechuudhaatiif hojii siyaasaas haa ta'u bulchiisa hojjechuuf itti seenee waaqa waan sodaatuu fi malaammaltummaa hin xiqqeessa. Waan akkasiitiif jaarmiyaalee hawaasaas hin heddummeessa. Waan akkasiitii fi amma akka ilaalamutti waliigalteenis jirutti konsensasiin akademikii keessa kan jiru akkam akka hundeedhaaf gargaaruudha jechuudha karaa demokraasii. Waldaan kiristaanaa keessaati kan amantii warra wangeelaa hordofan akkas godhu jechuudha. Amma dhiyoo kan ammoo addunyaa kana keessatti sirna abbaa irreetii gara sirna demokraasiitti cehuuni waggaa 30 darban kana keessa dambalii sadaffaa demokraasii jedhamu kana keessatti dambalii kana keessatti biyyoota baay'eetu demokraasiitti ce'e. Waan kana ta'ee fi ammayyuu taanaan yeroo demokraasiin biyya tokko keessatti dhufu biyyoota amantii warra wangeelaa yookiis pirootestaantizimii kana hordofantu irra milkaa'aa ka jedhutu jira. Kanaafi silaatiiti carraa baay'ee qabatu yaadi namni tokko bilisa jedhu biyya keessatti babal'ateera ta'eeti demokraasiin kun silaatii hin milkaa'a. Ce'umsi kun milkaa'uudhaatii fi hin danda'a maaliif aadaa uuma. Aadaan wangeelaa aadaan ni uumu kana keessaatiiti sagalee ofii dhageessifachuu itti gaafatama qabaachuu waan akkasii kan fakkaatan waan bal'isuu fi cehumsa demokraasii keessatti amantiin warra wangeelaa yookiis evangelicals ka jedhan kun akka inni gargaaru lammiiwwan humneessaa siyaasa tasgabbeessaa jedhanii waan amanuu fi demokraasii keessatti demokraasii jabeessuuf kan saaladeet gochuudhaa fi baay'eedhatti gargaaraa ka jedhudha litiraachariin isaa kan amma yeroo ammaa dubbatu. Inni kaani sabdanuu sana ilaalchisee yookiis sabummaa qomoo jedheetiin fudhadha ethnicitii sanaa ethnicitii irra immoo multi ethnicity irra immoo multinationalism multination yoo jenneeti irra wayyaa. Duratti waa'ee kana irratti warri qoratan kan jedhanii kiristiyaanummaanii supra ethnicidha. Universal jechuudha. Universalidha. Loyalty sabummaatiif qomummaatiif hin kennu isaa ol waan ta'eef. Kanaafi qomummaa qabaachuun sabummaadhaaf looguun waan akkasii yookiis loyalty akkasii qabaachuuni hin danda'amu kiristiyaanotaatiif ka jedhutu ture. Amma garuu warri qoratan akka agarsiisaa jiranitti namoonni yeroo amantiin kiristiyaanaa guguddatu keessa warri jalqabaa sun warri jalqabaa amantii kiristiyaanaa kana keessa turan kan isaan agarsiisanii akkaataa isaan itti dubbatan iyyuu walitti dubbatan iyyuu ammas macaafa qulqulluu keessatti akka agarrutti abaluu achiiti abaluu asiiti jechuudhaaf waa'ee kinship waa'ee gosummaa waa'ee dhiigaa waa'ee aadaa addaddummaa qabaachuu yeruma sana iyyuu hin dubbatu turan. Yeruma sana iyyuu addaddummaa isaanii hin fudhatu turan hin jiru jedhanii waan dhiisan miti garuu hawwiidha ture. Hawwiin amantiidhaan tokko waan ta'anii fi kiristoosiin waan tokko ta'anii fi hawwiin isaa tokko ta'u garuu addaddummaan hin jiru jedhamee hin fudhatamu ture baruma sana iyyuu waggaa 2000 duratti iyyuu jechuudha. Amma dhiyoo kanattis immoo gara giddugaleessaa keessatti gara giddugaleessaattis yoo fudhannee ilaallee amma Saint Augustine maqaa isaa sila dubbadhe sana keessatti iyyuu innis waa'ee mootummaa waaqayyoo yeroo dubbatu mootummaa waaqayyoo keessatti lammiiwwan kan ta'anii lafarratti lammiidha turan. Lafarrattis lammii mootummaa waaqayyoo osoo hin ta'in afaan adda addaa keessaatii aadaa adda addaa keessaa akka turan achi keessa akka waamaman. Haa ta'u addaddummaan isaanii fudhatamaa utuu ta'ee jiru garuu addunyaa irratti yeroo jiraatan addunyaa irratti walitti bu'iinsa akka hin jiraanne lafarratti nagaa peace on earth waan jedhamee hawwiin kennamee fi walitti bu'iinsa dhowwa malee wal tuffachuudha dhowwa malee
jiraachuu isaa hin dhowwu ture jechuudha bara sanas. Amma dhiyoo kana keessa immoo waanuma agarruudha. Dhimma amma biyya keenyattis haa ta'u biyya kan biraa keessattis haa ta'u walitti bu'iinsi wal fixuun akka hin jiraanneef malee ethnicitiin hin jiru ka jedhu amantii kiristaanaa keessatti iyyuu waan fudhatamaa miti jechuudha. Akka warri mana kiristaanummaa keessaa barreessanis isaa alattis kan barreessan waa'ee kanaaf kan isaan dubbatan. Egaan kun hundee akka hundeetti ergiin jedhe Itoophiyaa keessatti immoo akkamitti fudhatama waa'een amma kanaa walumaa galatti theolojianii miti theolojii isaa dubbachuudhaaf karaa waldaa Makkaana Yesuus keessumaa luba guddinaanii waa'ee walitti bu'iinsaa kanaa hin yaadda'u turanii waa'ee sabni tokko sabuma ta'ee fi olaantummaan kennamee fi inni kaan immoo jalatti hacuucamu rakkoo waan turee fi waan isaan irraa ka'anii akkaataadhuma uummanni biyya sana keessaa akkaataan itti jiraatu ilaalan jechuudha. Guyya guyyaan akkamittiin jiraata ka jedhu ilaalanii isarraatii ka'uudhaan wanti argame haqa dhabuudha. Haqa dhabuutu jira. Hiyyummaatu jira. Doofummaatu jira. Waa waldhaaluurraa kan ka'e barumsa dhabuurraatii doofummaatu jira. Salphina namummaatu jira jechuun kabaja dhabu. Namni akka namummaatti salphachuu kabaja dhabu. Dignitii dhabuutu jira. Dhukkubatu jira. Lafa dhabuutu jira. Biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kuni kan inni namarra ga'u yeroo namarra ga'u nama namaa gadi godha. Nama namummaatii baasa. Afaan Oromoo keessa illee jira nama namummaa baasuu jechuun dehumanize godha. Dehumanize kan godhu kun immoo caasaatu jiraadha. Caasaatu ijaaramee jira. Nama namaa gadi ka godhu. Nama dadhabbii nama maqaa tarreesse kan haqa dhabuu, hayyummaa dhabuu, doofummaa waan akkasii godhee kan namni gabrummaa kana jalarratti gabrummaa warraan maqaa dhahe kana jalarratti akka inni jiraatu ka godhu caasaatu ijaaramee jira. Caasaan sun immoo saba addaddummaa sabaa ilaaleetiti tokko tokko irratti jabeesse tokko tokkootiin immoo loogaa jechuudha. Kun Itoophiyaa keessatti akka ta'udha kan hubatan. Garuu amantiin wangeelli Yesuus Kiristoos nama hundumaayyuu caasaa kana jalaatiiti, caasaa gabrummaa kana jalaatiiti baasuudhaaf dhufe. Nama bilisa baasuudhaaf dhufe. Nama birmaduu baasuudhaatiif dhufe. Haqa dhabuu kana keessumaatii hacuuccaa domination isa jedhan kan hacuuccaa sana jalaatii baasuu keessumaa immoo sabummaa irraa kan ka'e. Hojii hojjechuudhaan namni dadhabuudha danda'a, waa dhabuus danda'a, gabrummaa wanta nama maqaa dhahe kana keessa ooluu danda'a. Garuu utuu kana hin godhin waa tokko utuu hin balleessin utuma laffa'uu sabummaa isaatiif eenyummaa isaatii fi hacuuccaa kana jala hin jiraatu. Biyya Itoophiyaa keessatti kan jedhutu fudhatan kana hubatan. Gar tokkoon lafarratti hacuuccaa gochuudhaa fi structure of dominationitu jira. Caasa sanatu nama gadi godha. Nama namummaatii baasa. Gar tokkoon immoo wangeelatu isa jalaa baasa. Kana jalaate kan baasu wangeeladha. Kan jedhuti irraa ka'anii waan biyya Itoophiyaa keessa yeroo isaan jiran yeroo isaan hubatan sana keessa jiru ilaalanii hundee theolojii isaanii kan ta'e walqixxummaa akka inni ta'u. Hundeen theolojii walitti bu'iinsa kan oolchu walqixxummaa akka ta'u. So walumaa galatti egaa yaada akkasiitu biyya keessatti dhalatee jechuudha. Kan egaa karaa demokraasiis yoo ta'e deebiin isaa walqixxummaadha. Karaa sabummaas yookiis qomummaa sana ethnicity isaanis yoo ta'e akka neeshiniitti immoo Oromoon saba uummata tokko yoo ta'e caasaa kana jalaatii bahuudhaatii fi karaan isaa kana booddeettan deebi'a karaan isaa amantii hacuuccaa kana jalaatii nama baasu ija namarraatii banee waan jiru akkuma jirutti arguudha akka danda'u barnootaan haa ta'u mana hakiimii ijaaruudhaan dhukkuba jalaatii haa ba'u kan baasu wangeeladha ka jedhu irraatii ka'e kuni hundee theolojii waldaa sanaati jechuudha. Lafarratti hojiirratti hojimaata irratti jechuudha. Hojimaata irratti waldaan kun maal hojjetaadha turte akkuma wangeela irraa jiru namni Yihudaan hin jiru, Giriikiin hin jiru, garbi hin jiru, birmaduu kan bahe hin jiru, dhiirri hin jiru, dubartiin hin jiru hundumtuu Yesuus Kiristoosiin tokkodha. Yeroo jedhu amantiin lallabamaa ture egaa
akka lallabaattis kan lallabamaa ture amantii jaalalaatii fi amantii haqaati jechuudha. Kun immoo walqixxummaadhaan waan walitti hidhamuuf wangeela jaalalaatii fi wangeela haqaa kun walqixxummaadhaan waan walitti hidhamuu fi nama utuu addaan hin qoodin namni namuma jedhee fudhachuudhaan mirgi nama tokkootiif ta'u hundumtuu hundumaaf akka ta'utti babal'iseeti lallaba ture akka lallabaatti jechuudha. Barsiisatti jechuudha waldaan kun. Eenyummaan waanuma waaqni uumettidha kan inni fudhatu. Inni balleessuun hin danda'amu. Walqixxeessuudha malee balleessuudhaa fi yookiis immoo hin jiru jedhanii ofuma haalanii waanuma jiru hin jiru jedhanii haaluudhaan deemuun yaadan sila jedhe Niebuhr irraa wanta dhufu sana Christian realism waan jiru akkuma jirutti ilaalanii isaaf deebii kennu hawwiidhaan deemuu osoo hin taane jechuudha. Waan akkasiitu lallabamaa ture lallaba irratti sadarkaa lallabaa irratti. Hojii irratti immoo waldaan kiristaanaa waldaan warra wangeelaa kan makkaaneessus ta'u warri kaanis makkaaneessuma irraatii dhalatanii waldaan jirtu suni kan sabaaf kan sablammootaati kan tokkoo miti. Kanuma sabaaf sablammoota kan keessa jiranis sabaaf sablammoota sababa adda addaatii fi walitti bu'iinsii fi wal ciiga'uun inuma jira ture akkasitti ilaalama. Garuu namoonni baay'een hin jiru waan akkasii hundumtuu wal jaallataa. Cuuccaanis hin geenye jedhanii waldaanuma keessatti warri dubbatan jiru. Garuu sababa aadaatii fi sababa eenyummaatii fi addaddummaan akka jiru waan beekamuu fi walqixxummaa afaaniitii lafarratti walqixxummaa afaanii karaa wangeelatu bilisa si baasa jedhee ergi himame namni kan inni dhaga'uu danda'u afaan hin beekneen miti. Ergi wangeela sanatu humna ta'ee fi ol baasa ergi ta'e afaan hin dhageenye afaan hin hubanne waan itti lallabuun bilisa bahuudhaaf waan hin dandeenyeef afaan sabaaf sablammootaatiin wangeelli kun akka inni qaqqabu hojjetaadha ture. Afaan sabaaf sablammootaatiin hiikuudhaan fakkeenya anillee nan beeka gaafa naqamtetti afaan Amaarinyaatiin lallabuun dirqama garuu sabaaf immoo hin hiikama ture. Barreef waan asiin lallabaa asiitii hin hiikama ture. Akkasitti afaan vernacular ta'e sanaan namnis dhoksaa waaqaa kan inni hubachuu danda'u afaan isaatii. Afaan isaatiin yoo ta'e kan bira gahuudhaa danda'u. Kuni yeroo dheeraa fudhachuun barbaadu malee Gabrayoostaatiyoos gaafa naqamteen gahan akkuma beektan Gabrayoostaatiyoo afaan Oromoo baran Onesimoos irraati biyya Eertiraatti. Jimmatti wangeela lallabuu danda'anii isaanii hin taane naqamteen dhufan. Naqamteen gaafa gahanii fitaraarii dibaabaanii mana maaramii waan akkasii ijaarsisanii boojjitti qeesiidha barbaadan. Qeesii kanaanii dandeessinaa lallabdaaree jedhanii gaafatanii yennaanii nan danda'a jedheetii gaafa sana 1898 macaafni qulqulluun haaraatti hiikamee ture. Isa keessaa fuudhee afaan Oromootiin fitaraarii dibaadhaan lallabee faarfannaanis kan hiikame jira. Faarfannaa sana immoo sagalee gaarii qaba ture Gabrayoostaatiyoos. Sagalee isaa sanaan gaafa inni faarfatuu fi fitaraarii dibaabaan lafa jiru wal'aane waan akkasiis jiraayi. Afaanuma kootiin wangeelli lallabamuun jiraayi. Waan akkasii hin danda'amaayi jedhaniiti wangeela fudhatanii. Sababa kanaatiif wangeelatu bilisa si baasa ergii ta'e dhugaa sana baruutu bilisa si baasa yoo ta'e kanatirra hubachuu dandeessu afaan keetiin waan ta'eef afaan sabaaf sablammootaatiin qixxeedhaan akka waliin gahuudhaa fi baay'eedhatu hojjetame ture. Barreeffama tamsaasuun afaan sabaaf sablammootaatiin hacuuccaa meeqa keessa darbee afaan sabaaf sablammoota hiikamee tamsaasamaadha ture jechuudha hojii irratti. Wangeelli kun immoo kan haqaati ergii jedhame uummatas hacuuccaa jiru sana keessaatiiti hin baasaa haqa deebisaa fi olaantummaadhaaf dhiibbaa namarratti godhamu hin hambisaaf ergii jedhame lallaba jaalalaa kana fudhachuun wajjiniin jiraachuudha barbaachisa waan jedhamee fi anillee waan beeku keessaati dubbachuudhaaf waan barreeffame miti. Mana barumsaa keessatti nuti warra gumuzii wajjin barataadha turre. Afaan
kan isaaniin baratu garuu waliin jiraachuudhaaf sabaaf sablammoonni wal wajjin akka jiraataniif walitti bu'iinsa hambisuudhaaf mana barumsaa tokko keessatti wajjin afaan warri Amaaraatiif warri Oromoo warri Eertiraatii fi warri Oromoo waldaa kiristaanaa kan Makaana Yesuus 5 kiiloo jiru keessa kan warra Oromootii fi warra Oromoo Wallaggaa fi kan Eertiraatii jedhameeti dubbatama ture akkasittiin hojiirra oola ture. Kana caalaa immoo waa tokko kan inni himuu barbaadu asirratti kan nama bilisa baasu wangeela sana yaa jedhamu wangeela sana namni ofiisaa dubbisee akka inni barachuudhaatiif danda'uuti afaan barnoota hin barsiisu. Barnootatu ija namarraati waan baay'ee manni barumsaa ijaaramee naannoo dur Wallagga jedhamu kana keessatti mana barumsaa 16 ture gaafa dargiin kufu. Gaafa Haile Sillaasee mana barumsaa 5 ture Wallagga lafa jedhamu sana keessatti haayiskuulii jechuu gosa 5 ture. Gaafa sana xaqlaa gizaatii jedhaman sana biyya kan biraa walaaltan lafa manni barumsaa tokkittiin illee hin jirretu jira. Kun hundumtuu bu'aa wangeelaa irraa dhufe. Mana barumsaa jalqaban gaafa dhufan warra wangeelaa. Daani'el Dabalaa mana barumsaati kan inni hojjetaa ture gaafa Demokrasii hojii xaafummaatii fi barreessaa taraarii dibaabaa ta'anii hojjetu kanaa achimmoo wangeela keessa gaafa isaan hojjetan kana hojjetaadha ture. Inni gaa yeroo dheeraa fudhataa kanallee barreeffamaan iyyuu waan barreessee jiruuf hin argama hammam akka inni nama bilisa baasuu irratti hojjete hin agarsiisaa jechuudhaatiif hin jedhee. Qabxii tokko irratti kan hin jedhee deemuudhaaf gara Dimokraasiitti ce'ee achumaan xumuruudhaaf barbaadu maalidha? Yeroo sabboonummaan fudhatama hin qabu hin jedhu ture waldaan kiristaanaa sun. Addaddummaan hin jiraata. Kan waldaan kiristaanaa theolojiin waldaan kiristaanaa kan Makaana Yesuusii kan isaan jedhanii garuu ethnic domination sun hin jiraatiin malee difference hin jiraachuudhaaf hin danda'a. Nuufi akka waldaa kiristaanaatti kan nama bilisa baasu kan kana jalaatii baasu wangeela. Nationalism kun garuu akka luba guddinaan barreessanitti nationalism has its own place but it can never replace the gospel of Jesus Christ jedhama. Akka waldaatti kanatu bilisa baasa kanatu birmaduu baasa wangeelatu baasa. Garuu warri sabboonummaa kanas hordofan immoo karaa secular ta'e hojjechuudhaaf akka isaan danda'an hin fudhata recognize godha jechuudha. Kanarratti bara 1974 irratti jijjiiramni yeroo dhufe akka Christian Kraus bishopiin kun barreessetti guddinaadha wajjinii attam goonuu yeroo carraa amma jijjiiramni dhufe kana keessatti sabaaf sablammoota Itoophiyaadhaaf sababii eenyummaa isaatiin kan hacuucaman kan cunqurfaman maaltu yoo ta'eeti caasaan inni gadi balleessaa ture jijjiirama kan jiru irratti waan irratti haasa'anii akka Jarmanii federaala ta'uutu irra jira. Naannoon iyyuu akkuma Jarmanii heeras baafatee ofiin of bulchuu utuu danda'eeti gaariidha jedhanii waan amma yeroo dhiyoo kana keessatti hojiirra oole sana 1974 irratti akka isaan walitti dubbatanii hin yaadatamaa jechuudha. Demokraasiin xinnoo keessatti namni fixaa Demokraasiin kanarrattis qabxii tokko lafa kaa'utu yaala kanarrattis hundee isaatti waldaan kiristaanaa kan karaa warra wangeelaa kun ergaan isaa isuma nama jechaa turedha. Warri amantii kiristaanaa kana fudhatanii warra birmaduu bahanidha. Emancipated ka ta'anidha. Maaliif kana ta'e yoo jettanii warri jalqaba wangeela kana lallaban warra akka Onesimoos faan garba turan. Garbummaarraa kan isaan baase wangeela sanadha. Waan ofii isaanii irra turan irraa ka'anii jechuudha. Onesimoos duwwaamiin nama 22 moo 26 ture masawaa. Isaan kun hundumtuu tokkoffaa gabrummaarraatii bilisa bahanii doofummaarraatiin immoo barachuudhaatiin bilisa waan bahaniif isaaniif ergaa wangeelaa babal'isuun kun birmaduu lallabuudha. Hiikamuudha. Bilisa ba'uudha. Akkasitti fudhatan. Waa'ee demokraasii miigaa demokraasiin mirga namaa kenna ergi jedhamee
Kanarraati waan ka'anii namayyuu bilisa baasa, birmaduudha baasa. Wangeelli ridiim godha jechuun waan itti lallabame osoo hin ta'in waan ofii isaanii argan waan ta'eefiti akka kanatti lallabaa turan. Kun immoo lammoota waan hin jechuu barbaadu yaadi kun immoo akka namni baay'een dubbatu warra faranjiitti dhufee warra misiyooniitti dhufee barsiise akka jedhan miti. Waldaa ergaa kana warra fudhatan Onesimoos irraatis warri baratan Asmaraattis warri irraa baratan booda dhufanii gara lixa kana keessa warra faca'anis isaanis hidhamuu meeqa keessaati waan bilisa bahaniif. Birmaduu wanta bahanii fi isaanumaan waan bilisa baaseef jecha ergaa wangeela kana babal'isuudhaaf hojjetaadha turan jechuudha. Kanaaf waan biyya alaatii dhufe miti. Yeroo kan biraa waan biyya alaatii dhufe miti. Waan wangeelli Suudiiniin yookiis Noorween waan fide miti. Biyya alaatii kan dhufe miti. Warruma biyyaatu fudhate. Yoo Onesimoos mataa isaa ilaaltanii hundumti keenya yoo akka beennu sagalee miut godhaa warri sagalee bantanii jirtan. Galatee maal Attenuufa Professor Hisqeel. Please warri sagalee keessanii mute bantanii jirtanii akkasiin mute gootan akkasiin cuftan isin gaafadha mallee irra deebi'e. Qabxii sadaffaan waa'ee demokraasii jalatti akka hundeetti ani dubbachuu barbaadu waldaan makkaanessii akkaataan itti ijaarame seenaa ofii isaa qaba. Gaafa ijaaramu garuu waldoota firii ta'an fedhii isaanii walitti dhufanii ijaarame. Fedhii isaanii walitti dhufanii ijaarame malee achii gadi wanta ijaarame miti. Waldootatu walitti dhufee konferensii meeqa gaafa xaaliyaaniin baatee jalqabni konferensii meeqa ergi godhanii booda walitti dhufan fedhii isaaniitiin. It's a free association of independent churches and believers. Akkasittidha kan inni ijaarame. Humnaan miti kan walitti dhufe yookiis mootummaatu walitti sassaabe miti yookiis waan kennaa misiyooniin kennutu walitti fide miti. Dr. Amaanu'eeliin nan beekaa. Nuti tokko ta'uuf turre warra wangeela lallabnu hundi keenya tokko ta'uudhaaf turre garuu kan gargar nu baasee warra misiyooniitii jedhu isaan. Kan gargar nu baasee warra misiyooniitii jedhu. So kuni silumaayyuu yeroo ijaaramu Dimokraasii keessatti bilisa bahuun waan guddaa tokkodha. Silumaayyuu waldaan kun akkaataan itti ijaarame fedhii warra amantootaatii fi fedhii warra waldoota adda addaatiin ijaarame. Silumaayyuu jechuudha hundee isaatti jechuudha. Gaafa ijaaramu immoo bara 1959 gaafa ijaaramu immoo biyya keessa waldaan jiru suni waldaatu haaramsuudhaaf dhufanii warra misiyoonii sun inni haaramsuudhaaf waan hin dandeenyee fi xaaliyaanii booda kan godhame akkaataan itti makkaanessisiin ijaaramuun irra jiru waldaa isa biyya keessaas kan fakkaatu miti warruma pirootestaantii biyya alaas kan fakkaatu miti. Akkasitti ijaaramuun irra hin jiru beekaa itti yaadaniititi sistemni sirni poolitikaatiif sirni charchii waldaa biyya Itoophiyaa keessa jiru suni achii gad akka piramidiitti ijaarame. Mataa isaarra nugusa jira yookiis paatriyaarkii jira achii gadi irratti ijaarame. Kan makkaanessuu isa galagalchi. Achii galagalchi. Maaliif waldoota warra ijaaramtu mataan isaanii Yesuus Kiristoos waan jedhuufi isaantu achii gadi Sinodoosis isa waan nama Israa'el jedhan sanas achii gadi ijaarame malee achii gadi ijaarame. So yoo ilaaltani piramidii isaa yoo ilaaltani waldoonni bilisa ta'anii gararraa irra jiru. Isaan kan itti gaafatamani mataa isaa kan ta'e mataa waldaa kiristaanaa kan ta'e Yesuus Kiristoositti achii gaditti garuu Sinodoosiidhaan maanoon ijaarama ture. Kanaaf irraa jalatti miti kan inni ijaarame. Olaantummaa kan qabu isaanidha kan ture. Gaafa sana namoonni baay'een nutis Phaaphaasii barbaannaa jedhanii gaafatanii turan.
Phaaphaasii ta'uu nurra jira akka warra kaanii jedhanii gaafannaani pepperiin sun jira ammayyuu kan obbo Imaanuweel Abrahaam dhiyeessanii isaan wangeelatti qabsiisanii seenaatti qabsiisanii nuti kan hin dandeenyu kanaaf phaaphaasiin taatanii jedhani isaan. Imaanuweel Gabrasillaasee egaa nan beeka isaan nan beeka baay'een itti siiqan ture isaan sheekkasii keessa dhaquun dhaqanii waan dheeressanii afaan Amaarinyaatiin እኛስ ካለን ድረስ አንድ ሺህ ጳጳስ አትሆኝም እኛ ከሞት በኋላ አላቅም jedhanii ጳጳasii ta'uudhaaf hin dandeessanii jedhanii irraatii dhorkan gaafa sanaa jechuudhaaf waan demokraasii kana kan demokraasii fakkaatu gaafa kana beekaadha godhan gaafa sanaa itti yaadanii godhan kana keessatti maal agarra tokko yaadi demokraasii hundeensaa tokko popular sovereignty ka jedhudha. Makkaan Yesuusii keessarra warra lay ministers waldaa irrattis sinoodosii irrattis waajjira isaa guddaa sana irrattis silaatii namoota filamantu bulcha. Namoota warra amantii qaban keessaati warra filaman. Kanaafi aangoon bulchiisaas aangoon waldaa sana keessa jiru kan harka jiru sila warra filataman keessa aangoon popular sovereignty jedhu. Inni kaan local authority jedhu isan sila dubbadheedha. Waldaan inni Axbiyaa jedhamu sun waldoonni jiran jaarsoliidhaan itti bulu. Jaarsolii sanatu bakka bu'ee sinodosii bakka delegeetsi ta'anii sinodosii maaloo ijaara malee authoritiin kan jiru laftinni jiru waldaa isa tokko wangeela babal'isuudhaafis bulchiisaafis isaan hirka kan inni jiru. Waldaan akkasitti ijaaraman jiru ture silaati. Filannoon waan jiruuf immoo namni al takkaa dhaqee gatii filatameeti autokraatii irratti hin ta'u. Yeroo hundumaa waggaa 4 deebisanii filatamuun irra jira malee utuun filatamini aangoo fi dheereffachuun hin danda'amu. Inni kaan demokraasii keessa public service jedhu. Kuni hundeen isaa karaa wangeelaa the priesthood of all believers jedhanii isaan waan deemuuf kan lallabu amma waldaa tokko keessatti warra ordained ta'e duwwaadha. Waldaa makaaneessuu keessatti kan bulchu, kan sagalee kennu, kan maallaqaan gargaaru, kan lallabu, kan faarfatu, kan hojii wangeela babal'isuu hojjetu hundumtu warra lee'etu. Warri geggeessitoota illee waggaa 25 kan makaaneessa akkuma jedhatti bulchanii warra itti filatamanidha jechuudha. Demokraasiin tokko rule of law kan inni of keessaatii qabu rule of law wanta jedhan sana of keessaa qaba. Asitti immoo rule of divine precepts. Waldaan seera waaqaatiin bulti. Seerri garuu jiru. Seera alatti wanti hojjetamu jiru. Kana malees demokraasiin enlightened citizenry barbaada jedha. Nama beekutu demokraasii keessatti qooda fudhachuutu irra qabaa jedhu warri Jeffersonian Demokrasii. Waldaa sana keessattis nama baratetu nama waa barate dubbisuu danda'etu wangeelas dubbisuu danda'a itti gaafatamummaas qabaachuu danda'a waldaas guddisuudhaaf danda'a kan jedhu qaba ture. Inni kuni yeroo maaliitti jijjiirame yoo jettanii qabxii 4 jedheetanii nan dhiisa. Tokko yeroo lubaa guddinaan hidhamanii jeneraal sekeretariin hin hidhamanii isaan hidhamanii achumaatiin hafanii yeroo hatattamaa sana keessatti obbo Imaanuweel Abrahaamis mana hidhaati yeroo isaan bahanii egaa pirezidantii ta'anii waan jiranii fi isaaniin deebisanii barreessaa isa muummicha gochuudhaaf waan hin barbaannee fi pirezidantiidhaan buluu jalqabne isa booddee garuu pirezidantiinis vaayis pirezidantiinis jeneraal sekeretariin lama hedduu biirokirataayizd ta'ee jechuudha isa booddee. Inni lammataa beela 1984 beela guddaan Itoophiyaa keessatti waan dhalatee fi hojii wangeelaa utuu hin ta'in silaatii makaanesuusiini hojii wangeelaatii fi evangelism and development waan qabu holistic isa jedha sila dubbatame isa waan qabuu fi lachuu hojjechuutu irra ture. Bara sana garuu bara beela sana garuu hojiin inni wangeelaa xiqqaatee inni xiqqaachuu miti huuqqatee hojiin inni developmentii kun inni misoomaa babal'ate karaarraa yeroo inni itti goree jechuudhaaf hin jedhee. Inni kaan warri pioneers jedhu kana warra akka Imaanuweel Abrahaam, Imaanuweel Gabrasillaasee warri jalqabaa sun warri hundee sanarra turan warri didaa turan darbuun isaanii itti gaafatamummaa irraatiiti soorama bahuu isaanii. Inni kaan immoo qabxii arfaffaan immoo bara Ihaadeeg kana keessa mootummaanis mootummaa
mootummaa hooligansii ta'e waan mootummaan qabu nyaachuu dhuguun waan mootummaan eeyyame ta'e waldaanis isa koppii godhatte. Warra kanarratti karaa irraati goruudha deemee jechuudha. Kana keessaa attamitti bahoo jettanii ammayyuu waldaan warri axbiyaa jedhan kun warri waldaan congregationii ammayyuu cimoodha isaanii. Inni kaan garuu the priesthood of all believers jedhu sanatti tuu deebi'ee tokkummaan amantootaa tuu deebi'ee akka duriitti tuu deebi'amee akka ammayyeessameetiitii gaariidha ta'a jedhetanii yaada. Kan dheeresse dhiiga manaa bara kanuma agaruu.